እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እደባደባለሁ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ተደባደበህ ታውቃለህ? ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን ና እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ብዬ እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ጌታ ሆይ እንደዚህ በቃ ታንክ ወደሃለሁ አከብራለሁ ብዬ ሲግደን ሰጥቼ አምልኮ ሰጥቼ ተንበርክኬ ለእግዚአብሔር ስተኛ አንድ ጥሩ ህልም ራሱ አይቻላቅም። በቃ አሁን ለመድኩ ስለለመድኩ ሁሉ ጊዜ በቃ አሁን እግዚአብሔር ካልተናገረ ሁሉ ጊዜ ወደ ምድብድቡ እግዚአብሔር የተናገረኝ እንት አለባለሁ እንደዚህ በቃ ቦክስ እኮ ነው እንደዚህ የለህም እግዚአብሔር እንደዚህ ቷቷ አድርገህ ምረት ላይ ኳኳ እንደዚህ አድርገህ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ቦክስ አድርገህ ግድግዳ ጋር እንደዚህ በቃ ጌታ ምስክሬ እንደ ሰው ነው የሚደባደበው። ያ ዋቀዩ ዮ ዲረታቲ ኮቱ ሜነደሂ ያ ዋቀዩ አቱምቲ ኮ ዲረ ዮታቲ ጀዴን በቃ ከሰከሲ ነንዳ ወሎለንጂ namni akkamitti waayyaadu bakka namni maraatee ramaati Kiristoos maraatee namni hundumti keenya maraanne irra deemna uffanne yeroo deemnu namuma fakkaanna malee jecha keenya girmaati abbaan keenya girmaan tajaajilatti deebi'aniiru gaafa sanbata fuuldura keenya jiru tajaajila ni qabu jechaadha magaalaa Finfinnee keessatti egaa magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila ni qabu eegumsi kee waaqa koo jalaalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galaatama kana fura qulqulluu waaqayyo tokkoon amiin kabajamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kootii waaqayyo guddaadhaaf haa galatu kun Sanbee TVdha. Sanbeen TV sagantaalee afuuraa garagaraa qopheessee isin biraan ga'a. Egaa maatii Kiristoos hundumti keessaniyyuu ijoolleen haadha keenya dubroo maariyaam biyya alaas biyya keessas kan jirtan marti keessan bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa Sanbeen TV'n sagantaalee garagaraa akkuma isin biraan gahaa jiru isinis immoo viidiyoo kana laayikii gochuun akkasumas immoo hiriyoota keessaniif ijoollee waaqayyoo garagaraatiif sheer gochuun warri yeroo jalqabaaf har'a dhuftan immoo subscribe ishii jettutti bu'uudhaan egaa sagantaa keenya kan akka deeggartan akka nu faana taatan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna jechaadha. Egaa bakkuma jirtanitti akka yeroo hunda jennu arjummaa fi ifamni waaqa keenyaa araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u. Guyyaa irraa kana mata duree isaarraa akkuma argitanii inni tokko immoo waaqayyo faana egaa wal lola jechaa jira akkasitti bakka waaqayyo nan lola jechaa jira waaqayyo kana jalaa nu haa baasu mee kun sirriidhaayi nama ani waaqa beeka jedhuurraa sirriidhaayi isa jedhu ni ilaalla kana malee immoo egaa torban sadaffaa sooma keenyaa qabanneerraa galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u egaa torban kun maal jedhama torban kun mekuraab jedhama jechaadha. Kana malee immoo waa'ee abbaa girmaa warroonni karaa garagaraa na gaafattan isas immoo odeeffannoo kan biraa isiniif laadha. Kana hunda isaanii ilaalla guyyaa irraa kanaan gadhumaatti akkana faana turtan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Subscribe, like, share gochuun dagatiinaa bakkuma jirtanitti arjummaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa jalqabaa egaa torban sooma keenyaa torban sadaffaa irra geenyeerraa torban sadaffaa kun mekuraab jedhama jecha. Egaa tokkoffaa zawarradee lammaffaan Qiddist sadaffaan mekuraab jedhama. Egaa zawarradee isa jedhu waaqayyo samiirraa gadi bu'uusaa garaadha keenya dubroo maariyaam bulee ji'a 9 fi guyyaa 5 ture nuuf dhalachuusaa nuuf fayyisuusaa guyyaatti barannudha jechaadha. Qiddist immoo qulqulleettii sanbataa yeroo itti kabajnudha. Waaqayyo sanbata kabaja akkuma jedhe qulqulleettii sanbataa yeroo itti kabajnudha jechaadha. Inni sadaffaan irraa immoo mekuraab jechaadha. Egaa mekuraabitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisuusaa kana malee immoo manni koo mana kadhannaati malee mana sagadaati malee mana nigdii miti mana daldalaa miti jedhee namoota mana qulqullummaa keessatti waan garagaraa raawwatan yeroo mana isaarra ari'edha jechaadha. Yeroo ammaa kanas mana qulqullummaa keessatti egaa waan waaqayyo hin jaalanne kan daldala garagaraa taasisan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Kanaaf waaqayyo hunduma keenya mana qulqullummaa keessa teenye waan waaqayyo hin jaalanne kan hojjennu waaqayyo nuunis akkasumatti nu ari'a jechaadha. Egaa የመስቀሉ ስር ቁማርተኞች kan jedhaman egaa warroota fannoo isaa jala ta'anii waan hin taane raawwatan kana jechaadha. Egaa maatii Kiristoos mana amantaa keessatti sanyiidhaan qoodanii sanyii koo yoo ta'e malee hin qaddasu sanyii koo yoo ta'e malee hin faarfatu nama biyya koo yoo ta'e malee hin qaddasu hin faarfatu hin qacaramu jechuudhaan mana qulqullummaa keessatti kan daldalan tajaajilaaf yoo deemte gubboo kaffaltu malee
in tajaajiltu bara jedhamu irra geenyerra waan ta'eef kana jechuudha gaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sunittis namoota kana mana qulqullummaa mana sagadaa soo ta'ee jiru bakka itti wal jijjiiran qarshii waan garagaraati bakka itti wal gurguran ta'ee soo jiru egaa dhufee manni koo mana sagadaati malee mana daldalaa miti yaa anarraa jedhee meeshaa isaanii jalaa gugumbisee jalaa yeroo ari'eedha jechaadha guyyaan kana kan nuti itti yaaddannu jechaadha tsooma torbii sadaffaa jechaadha. Egaa sumaan immoo kanan itti isinii dabaluu barbaadu egaa tsooma 8 kana maqaa kan kenneef maqaa isaa akka mogga'uuf kan taasise egaa qulqullicha hayyicha Itoophiyaa qulqulluu Yaareedii jechaadha. Qulqulluu Yaareedii abbaa yeedalooti jechaadha. Yeedaloo har'a addunyaan keenya ittiin fayyadamtu kun kan qulqulluu Yaareedii jechaadha kan mana amantaa keenyaati. Egaa isaadha jechaadha maqoolee kana kan kenneef jechaadha. Innis maali wangeela sababa godhachuudhaan bu'uura godhachuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wantoota inni raawwate kana tsooma kana keessa yaaddachaa isas kadhachaa akka soomnuuf qulqullichi Yaareed haala kana maqaa garagaraa kana nuuf moggaaseera jechaadha. Itti aansinee immoo Matsaaguudha jechaadha. Afraffaarratti Matsaaguu ni arganna. Matsaaguun immoo maalidha? Waggaa 38 guutuu dhukkubsatee namicha jirudha jechaadha. Isas yeroo itti aanutti ni baranna. Dabra Zayitiin jira jechaadha. Tulluu Ijirsaa yookaan Ikkul Tsoomiidhaan kan beekamu. Inni immoo jechaadha guyyaa sun guyyaa itti dhufaatiin Kiristoos itti lallabamudha jechaadha. Guyyaa sun guyyaa baay'ee sodaachistuu isa jedhamee lallabamudha jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo tsoomni keenya inni sadaffaan maal jedhama? Tormee sadaffaan kuni Mikuraab jedhama jechaadha. Mikuraabitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisuusaa kana malee waa'ee mana qulqullummaa gadi fageenyaan yeroo itti dubbatamu jechaadha. Mana qulqullummaa akka ijaaruu qabnu, mana qulqullummaa akka eeguu qabnu. Egaa bataskaana keenya mana amantaa keenyaaf dhaabbachuudha. Yeroo baay'ee nan iyya garuu namni gurra naaf kennu hin jiru. Manneen amantaa baadiyyaan ijaarraa, waltaanii gargaarraa, amma bakka hin taanetti qarshiin keenya dhumu, amma bakka hin taanetti qarshii keenya baasnu, manneen amantaa cufaman haa bansiisnu isa jedhudha jechaadha. Amma karaa garagaraa viidiyoosaa yookaan boru yookaan iftaan kan siniif gadhiifamu immoo godina Shawaa Lixaa keessatti egaa obboleessa keenya Faarfataa Zagayyee kan jedhamu luba Faarfataa Zagayyee kan jedhamu mana amantaa Maariyaamii Daannoo kan tajaajilu obboleessa keenya egaa humna mootummaatiin ajjeefameera jechaadha. Obboleessa keenya ajjeesaniiru egaa seenaasaa faana akkasumas faarfannaasaas isinii gadhiisuu ni dandeenya. Samoona haala kanaan mana amantaa keenya yeroo tajaajiltoonni irraa haala kanaan deeman bakka mana amantaa keenya eeguu qabna. Waa'ee mana qulqullummaati waan sababni inni isaa jechaadha inni kuni. Kanaaf mana amantaa baadiyyaatiif ija kennuu qabna, gurra keenya ergisuu qabna, wal dhagahuu qabna isiniin jechuun barbaada. Mikuraabkaa waa'ee mana qulqullummaati irra caalaa mana qulqullummaa keenya nuti immoo akka eeguu qabnudha jechaadha. Mana qulqullummaa keenyaaf dhaabachuudha. Ni gumna kan jedhan hedduu isaaniitu jira. Ni balleessina kan jedhan hedduu isaaniitu jira. Durii kaasanii mana amantaa keenya balleessuuf kan kaayyeffatan nama hedduutu jira waan ta'eef egaa daraa isaanirraa of eeguu qabna isiniin jedha. Egaa inni itti aanu immoo guyyaarraa kan nuti ilaallu tokko immoo Waaqayyo wajjin walan dabaddabaa walan rukkutaa jechaa jira. Waaqayyo nu haa baasu kana jalaa Waaqayyo akka arjummaa isaatti kana jalaa nu haa baasu dhiifama haa godhuufi. Yaa Waaqayyo yoo dhiira taate koottu mee na dhahi. Yaa Waaqayyo atumti koo dhiira yoo taate jedheen bakka akkasii nan dhaha wal lollan jee. Namni akkamitti waan yaadu bakka namni maraateera maatii Kiristoos maraateera namni hundumti keenya maraanne irra hin deemna uffannee yeroo deemnu namuma fakkaanna malee jechaadha. Namni akkamitti Waaqayyo wajjin koottu wal amma fakkeenyaaf wangeela irratti kaalbaarra keenya allaqeem isa jedhu isa dhagaheeti ta'a amma kuni bakka nan rukkutaa warra rukkunna maaludha kan jedhu. Egaa dubbiin afaan keenyaa bahu gatii nu kaffalchiisa waan ta'eef maatiiwwan Waaqayyo of eeggachuu qabna jechaadha. Of eeggachuu qabna. Mee viidiyoo isaa isinitti agarsiisa. Adaraa Waaqa hundumti keessan viidiyoo isaa kana seeraan ilaalaa. Nuti ammas amantaarraa homaa wanni hin qabnu nama dhuunfaati. Akkamitti Waaqayyo rukkuta namichi kun. Kanaafiyyuu viidiyoo isaa ilaallee in murteessina jechaadha. Kana hundumti keessaniyyuu ቪዲዮ ሳይላላ ጀቻለ ቪዲዮ ከነላላ ምንጭ እስከ አዲስ አበባ በእግር ነው የመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ከአርባ ምንጭ እስከ አዲስ አበባ በእግር ነው የገባሁት ማለት ነው። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እደባደባለሁ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ተደባድበህ ታውቃለህ?
ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን ና እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ብዬ እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ጌታ ሆይ እንደዚህ በቃ ተንክ argitanii kootu yaa waaqayyo yoo dhiira taate kootu wallolla ani waaqayyo faana wal rukkutaati war rukuttee beektaare gaafata gaazexeessaadha kootu yoo dhiira taate war rukkunnaa kootu yaa waaqayyo gooftaa barichi akkamiidha gara kamitti akka deemaa jiru anaaf naa galaan jiru akkamitti namni waaqayyoon koottuudhaan waaqayyo kootu na rukkuti yaa waaqayyo kootu war rukkunnaa akkasitti tattaasayyuu yaa waaqayyo itti dhiifama nu godhi akka arjummaa keetti dhiifama nu godhi jechuudha jecha waaqayyo booksiidhaan na akkasitti kootu yaa waaqayyo itti dhiifama nu godhi አይ ሜ ቪዲዮ ሰዓት ተሙራ ገባብ ወዳሉ አከብራሉ ብዬ ሲግደን ሰጥቼ አምልኮ ሰጥቼ ተንበርክከ ለእግዚአብሔር ሲተኛ አንድ ጥሩ ይልን ራሱ አይቻላል ኢላላ አስረቱ አንዱበት ተቆሞ ያ ዋቀዮ ዴ ዋቀዮ ኮ ከደዴ ሰገዴን ኢላላ ኑኒ ሞድፈኒ ሰገኒን በርባቺሱ ጀሩ የሮ ተከተ ኦፊሳ ሰገዴ ጀ ኢላላ ኑቲ ከን ሰገን ነው ኙ ፍዩ ሚቲ ዋቀዮ አስረቲ ሞ ሰገኒ ኑኒ ሰገኒን በርባቺሱ ጀ ኦፊሳኒ ሞ ላልኩኒስ kuno bakka kadannaa ko kadadhe amlikoo ko daga waaqummaa waaqessee sagadee yeroo rafu abjuu gaarii yuun argu jedha yeroo suni bakka waaqayyo faana wal lolaadha kanaafuu nuti saganni hin barbaachisuudha nuti sagade waaqummaa kan sagannuuf gooftaa keenya fayyisaa keenya waaqa keenya waan hunda keenya kan ta'e Yesuus Kiristoosiif qofa waaqa biraan beeknu waaqa biraan waaqessinu silaa ammoo bakka kootu nuti immoo isini saganni maal akkami maaliif sagaddu saganni hin barbaachisu jedhe kan sagadu nuyi amma san kanaan dura maaltu isaan galchee jedheera waan garagaraa irratti mii maaluma baasaan isaan gashee ammas nama takka homaan gashu jechaadha jilba koo irratti nama tokko hin gashu dugda koo irratti gajjadheeroon sagadu bakka nama tokko iyyuu hin gashu anas sagade miti yoon dadhabe sana dadhaba maaltu nama gashe ammoo nuti isin sagannaa jedhu nama ajaa'iba ሜቢ አሁን ለመጥኩ ስለለመጥኩ ሁሉ ጊዜ በቃ ሁሉ እግዚአብሔር ካልተናገረ ሁሉ ጊዜ ወደ ድርድር ውስጥ ነው የሚገባው በዛ የኔ ህይወት ለእግዚአብሔር ተመችቷል ላይክ ያርጓል እግዚአብሔር የኔ ጌታ ምስክሬ ነው ተመችቶታል እግዚአብሔር እስካሁን በዚህ ምድር ላይ ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በላይ አይን የተከፈተ ነብይ አለ ብዬ አላስብም ለኔ ማለት ነው ለኔ ግን እግዚአብሔር ከሱ ራሱ ሰውሮታል የኔ ነገር ሙሉ በሙሉ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን በመብራት ዕውቀቱን አውቃለሁ ብለህ ነው ወይስ ደግሞ የተለየ መጽሐፍ ቅዱስ ብላ የሚባል የሚል ትንቢት ተነግሮ እኔ አጠቃላ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ 5 መጽሐፍ ቅዱስ በልቻለሁ እንደምግብ ኢላላ አዘረትሞ ነምቺ ጉንጋዋን ባየዳ ካናን ዱራ ኡናቲ ነው ያሰዱስን ዮቤክ ኡናቲ ነው ጣፑቱ ሲንጣን ካንተ ቪዲዮ ረቲ በቃ ቲክቶክ ቪዲዮ ረቲ በቃ አከመሌ ረቶ ደፈሜት ኡናቲ ነው ደ በቃ ሙቆረፊጊ ዋድራሽ ጉባ ከንፊጉ unatino taputi kitan tampantan kutita ምናምን አንጀር ተከለ ነምጪ ጎኒ ባየ ገነማ ጃይቦ አማ ኪታበ ቁልቁሉ ሻምፊቴራ ሴራው መማራ ካሴንጋ ሙላተ ዮሐንስቲ ኪታበ ቁልቁሉ ሻኛቴ ትጫ ራጂች ስኬል በስኬል ትንቢት በወንጌል እንደተነገረ በወንጌል ይሄን መጽሐፍ ብላ በወንጌል ተብሎ እንደተጻፈ በወንጌል ኦርቶዶክሲኒ ፋርፈና ከና በወንጌል ወንጌለቲ ኒያመና ኑቱ ወንጌለቲ ራጂቺ ስኬሊ ወንጌለቲ አኩማ ዱበቴ ወንጌለቲ ኪታባ ከና ኛዱ ወንጌለቲ ጀዴ ከበሬሴ ወንጌለቲ ኢሰጋኒ ማ ይሄን መጽሐፍ ብላ ሰጀር ጎፍታን ሸከሸከኛል ይሄን መጽሐፍ ብላ ኪታባ ከና ኛዱ ወንጌላ ከነ ኛዱ ጀቹን ጭጭሪ ቦጮ ኛዱ ሶንታን እቲን ጅራዱ ጀቻ ሳዳገሂ ሆጂራ ኦሺ ሐላ ወከራ ወንጌል ሲንጀዴን ዴሚ ጀቹዳ እንሞ ቀቤ ቁርጤ በለይስ ጀቻ ወጣ በቃ እንደዚህ እየቀደልኩ ነው የምበላው ስለዚህ አሁን ይሄ መልእክት ለኢትዮጵያ ላይ የሚመለከቱ ሁሉ ለእስራኤል ዳንሳ ሼር አድርጋችሁ ቶሎ አድርሱልኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል አሁን እስራኤል እንደዚህ ሆኖ ከሞተ ገሃነም እሳት ጥልቅ እሳት እንደሚገባ ነው እግዚአብሔር የተናገረኝ አሰረቲ ዱራ biyya gara keessa akka Israa'el isa namicha daa'ima du'aan kaasa jedhe deeggarratti dubbanne sun jecha akka isaa namni jabanatee raajiin hin jiru amma immoo si ol galaa jedhe waaqayyo
ቦክስ እኮ ነው እንደዚህ ያንን እግዚአብሔር እንደዚህ Boksitari waaqayyo faana hindi Boksitari waaqayyo faana በቦክስ እግዚአብሔር ቷ በቦክስ ይፈ መናጎዳን ኢሲሳ ፈካደ ረት ይፈ መናጎዳን ኢሲሳ ፈካደ ረት ፈካደ በቀልቢት እንደዚህ አድርገህ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ቦክስ አድርገህ ይሁን ግድግዳ ጋር እንደዚህ በቃ ታመስክረ እንደ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ነው እንደ ሰው የሚደባደበው። በቃ አከሰከስን ጀድጎን ዋቀዮ ፋን ጀስ ያ ዋቀዮ ዲፈመኑፍ ጎድ ያንስ ከነ ዱበቹኮ ኢረዴቡ ኮቲፉ ጩቡ ጉዳዳ ዋቀዮ ዲፈመናፋ ጎድ namni akkanazira maalo kana laaltanii kirrii keessan kutina maalo sammuu duwwaadha wangeelliin jiru achi fakkeessu duwwaadha sobanii nama goyyomsu sobanii sin goyyomsu namoonni sagalee kana dhageessan maalo amantaa keessaniin jabaadha warroon amantaa keessan jaalattan amantaa keessaniin cimtan cimaadha akkuma amma warroon akka bishaanii gabatee irraa siifas raafamtan immoo bakka tokko dhaabbadha as ta'umoo achi ta'u jettanii warroonni raafamtan achi deemna warroonni jettan kana laalaati bakka duraa keessanitti deebi'a maaloo dhugaan siniin jedha waanuma taane dhagahaa jirra waanuma taane ilaalaa jirra guyyaa guyyaadhaan adaraa keessan maaloo adaraa waaqayyoo maaloo eenyummaa keenyatti deebuu qabna baay'ee nama ajaa'ibamaati Kiristoos nama gaddisiisa adaraan siniin jedha egaan walumaa galatti gaa haala kanaan jirra jechaadha barra keenya waaqayyoo dhiifamanuuf haa godhu inni taanugaa waa'ee abbaa keenya girmaati abbaan keenya girmaan tajaajilatti deebi'aniiru gaafa sanbata fuuldura keenya jiru tajaajila ni qabu jechaadha magaalaa Finfinnee keessatti egaa magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila ni qabu egaa bakki isaa sinittan himaa bakka isaanitti tajaajilan jechaadha egaan warroonni nagaafachaa turtan hundumti keessan iyyuu magaalaa Finfinnee keessattidha jechaadha abbaan keenya kan isaan tajaajilanii egaa gaafa bultii 11 sanbata guddaa jechaadha ji'a torbaffaa bara 2014 kana jechaadha akka Itoophiyaatti goofaa maabiraataa illee mana amantaa Dabramawwee Qidduus Marqooriyoosii fi qulqulluu Yohaannis jechaadha bakkuma kanaan dura isinitti himetti gaafa sana tajaajila ni qabu waan ta'eef namoonni deemuu barbaadan atoobis taraarraa kaataniiti jechaadha atoobis taraarraa jaarman addabaabayii ni jiranatti fakkaata yookaan immoo lidataa deemtanii achi asiin gadee dhufuu ni dandeessu yookaan immoo asiinolee karaa gaarmentii bakka jedhamus asiinolee deemuu ni dandeessu qaallittii irraas immoo gaarmentii deemtanii egaa bakka sun deemuu ni dandeessu jechaadha bakki isaa jechaadha goofaa Qidduus Gabri'eel ትንሽ ዝቅ ብሎ በጎፋ ቅዱስ ገብርኤል ትምህርት ቤት ጀርባ ጀራ ከናፍዩ ሁንዱምቲ keessan bakka kana deemtanii magaalaa Finfinnee keessa yoo barbaadan raayidii jira taaksii jechaadha bakkuma sunitti kasimbuus yookaan laadaa yookaan raayidii qabattanii isaan deemuu ni dandeessu jechaadha bakki isaa ammas mana amantaa qulqulluu Marqooriyoosii fi qulqulluu Yohaannis jechaadha goofaa maabiraataa illee jettanii mana amantaa Marqooriyoosii fi qulqulluu Yohaannis yoo jettanii makiinaa kontraata raayidii yookaan laadaa qabattanii deemtan achumatti isin buusu waan ta'eef tajaajila abbaa keenya argachuu namoonni barbaadan gaa achi deemtanii akka tajaajilamtan maqaa waaqayyootiin isin gaafanneerraa egaa tajaajila abbaa keenya nama hedduutu barbaada namoonni nagaafachaa turtan hundumti keessan iyyuu gaa egaa in argattu hundumti keessan egaa viidiyoo kanas sheer godhaa namoota hunduma biraan dhaqqabsiisaa isiniin jechuun barbaada sababni isaas namoonni kanaan dura nagaafattan nama hedduu waan jirtaniif egaa karaa keessaa hunda keessaniif deebisuu yoo dadhabillee bakka kana akka deemtan isiniin jedha egaa hanga ammaatti kan nafaana ture waaqni abboota keenyaa maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf yaa ta'u araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukoo buutotaa hunda keenya faan haa ta'u waaqayyo amma ammaatti kakaasii kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise akkasumas immoo arjumaaf dhiifamni isaa sun irraan fagaatiin nama boruu nu haa jechisiisu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan siniin jechuu barbaada nagaataa ulfaadhaa ijji nagaa wal nu argu galanni waaqayyoof amiin